Waaqayyoon abbaa keenya guddaa goonee hin galateeffannaa. Inni karaa hundumaan nu gargaaree yeroo kanaan nu ga'ee bara baraan galata argatu. Hordoftoota waldaa imbaasii Maayit Paaworii kan taatanii sagalee yeroo gabaabaa nu jalqabne kan hordofaa jirtan karaa garaa garaatiin kan nu jajjabeessaa jirtan baay'ee Waaqayyoo sinaa eebbisuu jedha. Kanaan dura torbee darbee waamamuu keessa ulfina jiru, waamamuu keessa eebba jiru, waamamuu keessa jireenya jiru, hundumaa waan tokko qabxii gabaabaa tokko ilaalleerra. Amma immoo guyyaa lammaffaa sakutaa lammaffaa walitti deebinee jirra. Waaqayyo nu gargaare. Ammas amma yeroo nuuf kennee walii wajjin ilaallaa, walii wajjin dubbannaa. Akkasin na duukaa buutanii dhaggeeffattan kabajaan ani isin affeera. Kana hundumaa dura sagalee Waaqayyoo iddoo tokko dubbiseetan kadhanna. Maatiyos boqonnaa 9:13. Inni gara laafinan barbaada malee aarsaa miti jedhu maalitti akka hiikamu dhaqaa bara. Anoo warra garaa galjeetu waamuu hin dhufne, warra cubbamoota waamuufan dhufe malee jedhe. Ameen. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa, yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa, Waaqa gaarummaan guutuu karaa hundumaatti nu wajjin taatee barrammaatus guyyaan ammaatus gaarii ta'us dukkanaa'us ifus akka sagalee kee ittan si wajjinan ta'a matumaa sin dhiisu jette sana ati gootee nu wajjin ta'uu keetiin amala keenyaaf garaa keenya dandeessee yeroo kanaan immoo nu geesseetta. Gargaarsa kee hundumaaf, jaalala kee hundumaaf, kakuu kee hundumaaf ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqaaf lafarratti galanni guddaan siif haa ta'u. Ammas kunoo nu fiddee iddoo kanaan nu geesseetta. Kottu dubbii dhugaa dubbachuu kan danda'usi. Namni haalota keessatti dadhabuu danda'a, dagachuu danda'a. Kan hin dadhabne, kan hin daganne, yeroo hundumaa dhugaa kan dubbattu. Yaa Waaqayyo, yaa Waaqa jiraata, ofiis dhugaa kan taate. Amma yeroo kanaa dhuftee nu barsiisuun, nu gorsuun, nutti dubbachuun maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Yeroo qabnu kan akkasumaan akka hin dabarsinetti ati yeroo keenyatti jireenya keenyatti fayyadamiiti. Sagalee kana kan dhagaan akka fayyan, akka geeddaraman, waamicha isaanii akka adda baafatan nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Sagalee kanaan kan mormu warra fagoo jiran, warra dhiyoo jiran, warra yaa Waaqayyo gooftaa maccaas dhaggeeffachuuf yeroo kennan kan sagalee isaaniidhaan dubbii isaaniitiin amma can yeroo kanaa kaasanii maqaa Yesuusiin saba keerraa ijoollee keerraa akka isaan gab jedhan si kadhadhaa. Jaalala kee haa ta'u. Ati nu barsiisi, ati nu gorsi. Sattiin nu jaallatte gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Torbee darbee waamicha keessa ulfina jiru. Waaqayyo eessatti nu waamee isa jedhu amma tokko ilaalleerra. Waa'een dubbiin sagalee kanaa dubbachuu haala yeroo gaggabaabsinee dhuma yeroo dheeraa walii wajjin turuun keenya mata duree kana keessatti inaaf. Maaliif yoo jettanii bara har'aa keessatti namootatti quba qabuu koorra caalaa ofumaa kaasee gaafan ilaalu waamichi keenya biyya lafaa kana keessatti waan danqamaa jiru. Waamamuu waamamneerra, dibamuu dibamneerra, ergamuu ergamneerra. Waamichi keenyaaf hojiin keenya garuu waan walitti hin dhufneef waa'ee kanaa ba'aan guddaa waan narra jiruuf amma Waaqayyo naaf ibse, amma naaf gale, amma deebi'e, amma nu hubadhe, amma nu waamicha koo hubadhe isinitti hubachiisuuf nan barbaada. Egaa firoottan koo warri na dhaggeeffattan keessaaf ala kan jirtan dubbiin Waaqayyoo innarraa immoo Maatiyos boqonnaa 9:13 inni gara laafina barbaada malee aarsaa miti. Oddoo kanatti kan inni dubbatu gaa an gara laafinan barbaada. An warra garaa qajeeltoo miti, warra qulqulluudha ofiin jedhan miti, warra beekna jedhan miti, warra dandeettii qabna jedhan miti, warra didan miti kan inni na waamu. Kan na dhaga'u, garaansaa kan naaf baname, sagalee koo kan dhaga'u, isanitti mee kana dhaga'e tola jedhee kan na duukaa bu'u cubbamoota qoricha barbaadan,
cubbamoota araara barbaadan beeknu nu hubachiisu warra jiran anjira kanan barbaada anjira kanan barbaada anjira kanan waamuu dhufe kan namni cubbamaadhaatti hin jedhu kan namni dadhabaadhaatti hin jedhu kan namni wallaalaa kun gatiin qabdu jedhan ani inni immoo namatti erga cite nama na barbaadu nama kan kooti naan jedhu namni sagaleen isaa dhugaadha jedhu Yesuus Kiristoos kun na fayyisa nama jedhu aan nama kanan waamuu barbaadu malee bakka akkaasitti buusee naasisuu sitti naqee yaaddoo sitti naqee lafa kirkira lafaa sitti fidee si rommisiiseen kottu na duukaa bu'u jedhee humnaan si amansiisa miti jaalalan barbaadu gara laafinan barbaadu nama na dhaga'uun barbaadu nama ofii isaatii an dandeettii qaba fayyaan qaba beekumsan qaba an abbaa qorichaan barbaadu jedhu humnaan gara isaa hin naqu gaafa rattanii Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irra ilaaltanii dubartittii Samaariyaa tokkotti gaafa ni dubbatu argina waa'ee Samaariyaaf waa'ee Yihuudaadhaa beet Samaariyaadhaaf Yihuudiin yookiin Israa'eloonni eessatti gargar ba'an jettan macaafa moototaa duraa boqonnaa 7 yoo ilaaltanii icciitii kana hubachuu dandeessuudha baroota isa lakkoofsise gargar ba'ummaa cubbuu bara lakkoofsise xuraa'ummaadhaan gaa'ilan taanetti galuudhaan warri Samaariyaa warra saba waaqayyootti adda ba'anii maal akka ta'an qomoo tokko ta'eetu jiru zarii tokkotu ta'ee jiru saba waaqayyoo ta'eetu waamamee jiru amala isaatiin fedha isaatiin isa gargar ba'e waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin ofitti deebisuudhaaf jedhee gara bishaan Yaaqoobitti gaafa goru dubartittii yeroo namni bishaan hin dhannetti bishaan waraabbachuu laga dhufte gaafa isheedhaa wajjin haasa'uu jalqabu iddoo sanatti gaafa ilaaltan abbaa manoota 5 akka isheen qabdutti dubbata kana booddee dubbii tokko lamaatiin isheen nama cubbuu qabdudha isheen nama yakka qabdudha isheen nama balleessaa guddaa qabdudha nama abbaan manaa 5 itti geggeeddaramee seedhaa wajjin jiraatudha kan jireenyi isheen fooyyoomu kan baroota lakkaawwate zarii ishee qomoo irraa kan dhufe cubbuun dhufaa darba kan isheetti dhufe kan warra Samaariyaadha kanaaf isheen ikkoo ati Yihuudiidha an Samaariyaadha attamitti qodaa tokkotti dhunnaati nu warra laguu taaneerra nu warra kakaan nu gidduu dhiinu nu warra gumaa taaneerra attamitti qodaa kootti dhudda xuraa'ummaa isheetti kan aman dadhabina isheetti kan aman cubbamaa ta'uu ishee kan aman namoota biratti gatii kan hin qabne garuu sammuu cubbuu an cubbamaadha jettee of amansiiftee kan qabu nama araara argachuuf qophooftu nama sagalee fayyinaa dhaga'uudhaaf qophooftu namni hundumtuu cubbamanaan jedhe akka aadaa biyya keenyaatti yoo ilaaltan bishaan ganama carii waraabbatu galgala carii waraabbatu guyyaa namni hin naqu isheen garuu isa ganamaa isa galgalaa qooda fudhannaa hawaasaa keessa adda baatee kobaasee kan laga dhabdu garuu kan hundumaa keessatti gadi ba'uuf walgaluu ishee hojii isheen hojjettu sirrii akka hin taane dhaala cubbuutiin akka isheen dhiphataa jirtu abbootarraa haadhotarraa qomoorraa sanyiirraa itti darbee dhufee kan jiru kanarra abbaa manaa sirrii dhawwata kan dhala ishee dhawwataa jiru kan kooti jedhee kan itti galu tun taane ittan boqodhee kan itti galu wajjin kan jiraatu amma garuu lolee mo'atee barbaadee sakatta'ee argatee kan isaa kan godhatu lagatti isheetti dhufee waa'ee waamichaa gaafa dubbadhu sin saraajii isa mul'ataa isa dinqii gochuu isa jaamaa banuu miti waamamuun keenya ni jalqabaa biyya lafaa isa du'aa keessa isa rakkisaa keessa waamamnee erga sanatti waamamuu keenyatti jiraanneeti mayyaanni kun kan nuuf kennamu raajii dubbachuun isa booddee mul'ata dubbachuun isa booddee mul'atichi nafa raajichi nafa waamamuun keenya garuu amma du'a garasitti adeema waamamuu keenya kan nu cimsachuu qabu harrakkoo namoonni waamamuu isa Kiristoositti waamame dhiisee waa'ee dubbii adda biraa ayyaana adda biraatti ilaalu kanaaf firoottan koo waa'ee dubartii kanaa gaafa ilaaltan in waamamtee battala sanatti qalbii diddiirrattee humni waaqayyootti galee gaara ol baatee warra gaara gubbaarra jiran akka isaan gadi laga bu'an goote of tuulummaa isaaniitti mul'ata cubbamootaaniitu jiranii qomoodhaan zariidhaan waan jiraatanii waan qullaan itti fakkaate warra of tuulanii teessuma lafaatiin warra gubbaa jiran eenyummaadhaan of tuulanii warra lapheen isaanii hin dhageenye warra duudaa ta'an cubbuu namaa kan lakkaan qomoof sanyiin kan of jajan nu zarii abaluut eewurraa barreeyanii kan of himan dubartittiin ejjituu nama bishaan waraabbachuu irratti amma garuu dubbii jireenyaa waraabbattee ol baate elaa inni gudii koo dhaloota kootii kaasee amma irraatti natti me kottaa laga jiraat laga buusiniif ta'a gadi buusiniif ta'a gadi buutan malee eenyummaan kun sinirraa hin harca'u yoo gadi buutan malee lapheen keessan kun bullaa hin danda'u waa isa laphee namaa geeddaru dubbate
isa nama booji'u, isa nama amansiifatu, isa laphee namaa hafuura namaa keessa namaa geeddarutu laga jiraa kottaa gadi bu'aa jedha. Laga maaltu jira? Bishaan malee. Akka isaan beekanitti laga kan jiru bishaanii, laga kan jiru corroqa, laga kan jiru dhoqqeedha, laga kan jiru kantaadha. Akka isaan beekanitti akka amma dubartiin kun isa duriirra amma yeroo muraasa gidduutti barattetti kan namicha jireenya kenni tokkotu laga jira. Namicha nama fayyisu, namicha gola namaa beeku, namicha laphee namaa beeku, namicha hafuura namaa beeku, namicha kanaan dura jireenya namaa darbe beeku, namicha isa har'a namaa beeku, namicha isa borii namaa beeku. Isatu laga jiratu. Kanaaf kottaa jette. Inni uffatanii of tuulummaan isaaniitti ufee jira ammallee. Gatii ati jettee miti nu duriyyuu kanaan durayyuu waa'ee isaa dhageenyeerra jedhanii seellee aasaa see qeequu jalqaban. Haa ta'u iyyuu malee inni see wajjin jiru mo'aadha. Cubbuun sila ka'e amma seen kan biraa taateetti dubbii see wajjin jiru Yesuustu jireenya isheetti gashe sababateef geeddaramtee ol baate. Har'as kottaa lafa inni jirutti gadi buuna. Har'as kottaa lafa inni nu waametti sassaabamna. Lafa inni nu waametti hundumtuu isa bira dhaqaniin eenyummaa isaa arganiin hin amananii hin hubatanii. Eeyyee kana booddee namni isaaf ergamuu danda'u namanni wajjin laga taa'edha, namanni wajjin dhagaarra taa'edha, namanni wajjin yeroo fudhatedha, namanni wajjin haasa'edha. Namni naa ergamuu barbaadu na duukaa bu'a. Lafan jiru jiraata abbaan koo ulfina isaaf kenna. Dubartiin ejjituu namni haasaa hin jaallanne hawaasa keessaa kan fattotte yeroo namni fayyadamu hawaasni fayyadamu ala ofiisee kan fayyadamtu battala sanaa kaastee namni see dhaga'uu jalqabe. Asirrattuu tole jennaan hin ulfaatta. Seexanni si dhagaa, duuti si dhagaa, cubbuun si dhagaa, rakkinni si dhagaa, of tuultonni si dhaga'u, xonqaa'onni si dhaga'u, ejjitoonni si dhaga'u. Waamicha hoggaansi namni hundumtuu kan Kiristoositti waamame. Ayyaana qabda, kennaa qabda. Siifa galu. Kiristaanonni waamamne hundumtuu jiruu dhabuudha gara jiruu qabu, gara jiruu argachuutti waamamne. Kiristaanota akka warra hojii hin qabne waamu. Afaan Amaariffaatiin siraafatti isa jedhamu. Siraafatti nama hojii hin qabne miti. Warra hojii hin qabnetu Kiristoositti waamee hojii argata. Hojii maali? Hojii jireenyaa, hojii ulfinaa, hojii eebba qabu. Nagaduu kee ta'u qonnaa ta'u inni ulfina qaba. Nagadi kees ulfina qaba. Siifa galu. Waamamteetta taanaan beeku. Lafa jirtutti ati hojii ulfinaa hojjetta ka. Hojii waamichi Waaqayyoo keessa jiru hojjetta ka. Gubboo hin fudhattu, hin hattu, hin ejjitu. Sakan yoo beengadde sinitti dubbadheera. Ati rakkina jibbitee yakka fo'attee jedha. Har'a sooromuudhaaf namni qotiin qolaa dhaqaayira. Maaloo abboo caamma namaatiif hin sagadin, miila namaatiif hin sagadin. Maaloo nam fayya jettee kana hin godhin. Fayyinni Waaqaaf lafa gidduutti Waaqaa gaditti lafaa olitti kan inni namaaf kenname ilma Waaqayyoo Kiristoosiin malee kan biraa hin jiru. Sooromuudhaafu, fayyuufu, jiraachuufu, nagaa argachuufu, boqonnaa argachuufu Kiristoostu siif kenna. Kana dhabuu keetiif dhufe. Kiristoos kanaaf gara kee dhufe. Jireenya kana sii kennuudhaaf gara kee dhufe. Isaayyaas boqonnaa 6 keessa dhattanii gaafa laaltanii boqonnaa 6 lakkoo tokko kaastanii gaafa dubbiftanii gara dhumaa isaatti olaaltan annama xuraa, annama cubbamaa saba hidhiinsaa xuraa'e keessan jira. Kan hundumaa erga hidhiinsaa qulqullaa'e booddee eenyunan ergadhaa jennaan aansii jira na ergadhuu jedhe. Namni erga fayyee booddee Waaqayyoof ergama. Erga waamamteet kanatu Waaqayyoof ergama. Erga fayyiteet, erga geeddaramteet, erga cubbuun keessarraa ka'eetiin na fayyisa jettee kan nu gaafaatu isa na fayyise laga jira jettee. Sagudii koonatti meellaga jira kottaa dhaqaa ilaala isinuu hin fayyitu. Nama fayyatu dhugaa nama fayyatu fayyina isaatti amanetu nama waamicha isaatti amanetu nama waamu. Waldaa dhaqeen torbanituun guutiin hafuura qulqulluudhaan guutame. Hafuura qulqulluudhaan ergan guutame macaafa qulqulluu kanan qorachuu jalqaba. Macaafa qulqulluu qoradhu kana keetti lallaba gaaman qopheeffaddoon mata duree taa'een amantiin keessaa dur dhufu. Taa'een amman amantiin caafitti amma reefu gale kana taa'ee gaafa ilaalu mata duree akkana jiru tokkotu gara koo dhufatu. Mata durichis lafa lalisaa fakkaatee gogaa deemu keessa lafa gogaa fakkaatee harraa bor lalisaa deemutti Waaqayyoon waame kan jedhu lallaba qopheeffadhu. Lallabi kun har'as deebee guyyaa tokko nan lallaba yeroo dheeraatiin walitti dhufuu dandeenya. Waa'ee waamichaati. Tarii kanuma duukaan itti dhufuu nan danda'a sababa ta'eef. Waa'ee waamichaati. Lafa harraa bor lalisaa fakkaatee nu gowwoomsu sobi keessa guutu
haxummaan keessa guutu, hamminni keessa guutu, darbee hojiin hamaan, hojiin xinqolaan, matatiin, digimtiin, somni kan keessa guutu, har'aa bor du'aa kan deemu, har'aa bor badaa kan deemu, har'aa bor ajjeesaa kan deemu, har'aa bor qalaa kan deemu, har'aa bor gadi qumsaa kan deemu kana keessa kottu jedhee na waan. Lafa gowwomsaa waan lalisu fakkaata, har'a lalisaa fakkaata bor hin goga, har'a ifa fakkaata bor dukkana, har'a nagaa fakkaata bor lola, har'a gammachuu fakkaata bor boo'icha. Inni kun garuu sin garrama. Gooftaan Yesuus Kiristoos isin nan jaallanne natu sin jaallate malee, sin nan barbaanne natu sin barbaade malee. Ani ofii kooti nama ne yaada lakkaasatu gara koo dhufe na barbaade. Amala haati koo hin dandeenye na danda'e, amala abbaan koo hin dandeenye na danda'e, amala hangafoonni koo hin dandeenye na danda'e na geeddare. Gaafa lallabuutti ka'u dhugumaa kun isaa jedhan. Harrayyuu cubbamootatti lallabuun dadhabu, jaraafis kadhachuu hin dadhabu. Inna naannawaamee na geeddare, siinsi waamee si geeddaruu hin dadhabu sababa ta'e. Waamamuu keenya kanatti beekuu qabna. Adaraa waamicha kanaaf hiikkaa kenna. Ulfina keenya eessaa waamame siifa galu, isa gogaa deemu keessaa si waama. Sana majjeesaa deemu keessaa si waama. Soba keessaa si waama. Xuraa'ummaa keessaa si waama. Mee galagalii of ilaalii waamichi kee dinqiidha, lafa jiruuf kee dinqiidha. Waan booddee nama ni ilaalchifne qabna naafati. Waan booddee nu ilaalchifne, waan fuulduratti raawwatee nu fiigsuu qabna. Lafi nu waamamnetu dinqiidha. Ani sanitti amane kana Yesuus Kiristoos waa'ee eenyuun qixxeessuu hin danda'u. Anaan nama na godhe, naman ta'een ofan bare qalbiittan deebi'e, sammuu kootu fayyi, jireenya kootu fayyi. Erga gaafa sanaatii an gara olii ilaalee naaf. Geeddaramsa akkasii keessa koo dhufe. Tarii hin hubanneef, hin himneef, waltajjii hin arganneef malee sinuu tarii dhoksaa guddaa baattu ta'a. Kanaaf firoottan koo waa'ee waamicha keenyaaf, waa'ee fayyina keenyaa nu caal jechuu hin qabnu. Lallaba xinnoodha. An danda'ee lallabu. Ani lallabi koo akkasaan hin baranne, ani hin geeddaramne miti. Amanti waameera. Cubbuu keessi dhiiseera. Amanteetta Kiristoos fayyisaa akka ta'e himi. Kanatu sirraa barbaadama. Himi lafa dhattutti, himi lafa teessutti, dubbat, hin dhoksinii dubbat, himi. Jireenyaan yoo afaan kee dubbachuu dadhabe jireenyi kee dhugaa ba'u. Warra jiruu hin qabne miti. Kiristaanonni jiruu qabna. Kennaa qabna, ayyaana qabna. Mana qulqullummaa keetti, biyya keetti, hawaasa keetti kennaa Kiristoos nuu kenne agarsiisaa deemna dhugaa baana. Sas immoo maal jedha? Efesooni boqonnaa 4 lakkoofsa 11 amma 16 wixanii dubbiftanii. Isuma sanatu kennaa namootaaf kenna. Namoota kennaa garaa garaa waan Waaqayyo isaanitti mul'isu. Sakaaniif amantii, sakaaniif waa kennuu, sakaaniif waan hundumaa kenne, sakaan barsiisota godhee jedha dubbisaa. Kana hundumaa immoo kan inni godhe waldaa kiristaanaa ishee qaama isaa ta'e sana cimsuudhaaf kennaa kana kenne. Waldaan kiristaanaa cimuu qabdi. Hojjettootaan cimuu qabdi. Amantoonni ishee hundumtu hojjettoota. Hojiidhaan cimuu qabdi. Kalaqa garaa garaatiin, qullaa'ummaa garaa garaatiin, eebba garaa garaatiin, tokkummaa garaa garaatiin, nagaadhaan, jaalalaan, hojii Waaqayyoo hojjetu hundumaan waldaan kiristaanaa cimtee argamuu qabdi. Misoomaanu, beekumsaan iyyuu, bifaan iyyuu, qaamaan iyyuu, dalgayyuu, bitaattuu, mirgattuu, fula durattuu guddattee lafa dhaaltee argamuu qabdi. Maaliif? Waldaa kiristaanaa keessa kan guute hojjettoota warra hojiin qabne tachitti hojiidhaaf waamame isa hubateef. Waamicha keenya gaafa adda baaftanii hubattan, waamicha keenya adda baafnee gaafa hubannu, waa'ee yesan waamee kanaa hubachuun, dubbachuun wallaalchisu. Amma Musee teessanii gaafa laaltan abiddaan itti mul'atee jedha. Warra akka Ermiyaas faani ijoollummaadhaan itti dhageessa fayyadu sagalee isaan dhaga'uu danda'u itti dubbatee. Waaqayyo akkaataa namni beekuuf, akkaataa namni hubachuu danda'utti gara namaa dhufu. Amma Saamu'eelin akkamitti waame? Saamu'eel ikkoo naqa 2-3 gaafa waamicha dhaga'u, gaafa sagalee dhaga'u gara Eelii dhaqatu. Eeliin mana qulqullummaa sana keessatti abbaadha, nama guddaadha, nama umuriidhaan lafa guureedha. Sagaleen nama lafa guuree maal fakkaata? Yee Saamu'eel, yee Saamu'eel, sagalee jedhu Saamu'eel lagaa.
Sagaleen kun keenyu fakkaatu kan abbaasaa afuuraa foonii isa guddisu ture. Kanaaf maaliif na waamte yaa Eelii jedhee bira deddeebi'a ture. Ansi waamne eewun na qalamma ansi waamne si'a sadaffaa irratti tarii mucaa kana waaqayyootu waamaa jira isa jedhu yaadeetu sagalee dhageesseef deebii akka itti laadhu ana san jiraa garbichi kee dubbadhu jedhiin ittiin jedhe. Yoo sii galuu dhabaate atis akka Saamu'eeliin eenyu akka si waame adda baas macaafa qulqulluu hubadhuuti. Namni gaafa si waame siin taphachuu barbaada. Raajii si ajajuu barbaada. Lallaba kee si ajajuu barbaada. Faarfannaa kee si ajajuu barbaada. No! Didi! Kan na waametu waaqayyoodha. Isa waaqayyo naan jedhen dubbadhaa jedhe. Nu afaan Kiristoos taanee waaqayyotti araaramaa jennee sin kadhannaa jedha Phaawulos malee afaan namootaa taanee dubbannaan jedhu. Har'a koo baay'een keenya afaan poolitikaati. Baay'een keenya afaan lubootaati. Afaan paastorootaati. Afaan warra biyya gaggeessaniiti. Afaan waaqayyoo taanee hin argamne. Warri waaqayyo waame garuu afaan waaqayyoo taanii dubbatu. Isa si waame bari. Sagalichi karaa dadhabaa akka karaa naggaallee nama dadhabaa kanaan lallabichi waan dhufeef sagalee namaa hin godhin. Karaa nama dadhabaa tokko waan lallabameef laafaa hin godhin. Gatinni bakakkaadhaan abiddaan seefiidhaan hin dhufneef dadhabaa hin godhin. Karaa namaa dhufe. Karaa isa dadhabaa ta'ee dhufe. Yesuus Kiristoos iyyuu ulfina abbaa isaatii isa qixxeetuu qabu bifa garbaa uffatee jedha. Har'a isa si waame gaabeet isaaf afaan taate. Sammuu isaa qabaatta, garaa isaa qabaatta, yaada isaa qabaatta. Har'a isa namni dubbate dubbanne. Isa namni nuun jedhe dubbanne yoo ta'uu dhabaate hoo waa hin argannu ka. Ulfina hin argannu ka. Birrii hin argannu ka. Jireenya hin argannu ka. Mana hin argannu ka. Lafa hin argannu ka. Dubbii waaqayyoo dubbachuu ala kan nuuf hundumtu maqaa Yesuus abiddaan hagubatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hagubatu. Nu afaan waaqayyoo taanee bara dabarra. Afaan waaqayyoo taanee hundumaa xumurra. Hin lolamnas, hin moonas, hin dadhabnas, raawwannees achiin kaanan jabaannas. Kanaaf inni nu waame kun waaqayyo inni hundumaa danda'u. Hojiis qaba, jireenyas qaba, jiraachuus qaba, lafa nu kaa'us qaba, garatti nu geessus qaba. Bara jiraan hundumaatti nu danda'uudhaaf nu waame. Nummoo biyya lafaa saamaa kana dadhabnee akka harka hin laanneef waamicha kan akka hin balleessinetti har'a wal gargaarre akka walii kadhannu adeeraan isin hin jiru. Waaqayyo inni nu waame kun maalitti nu waame yoo jettan tokkoffaa sila dubbadheera. Hojiitti nu waame. Namni waamame hundinuu, namni Kiristoositti amane hundinuu hojii ulfinaa qabu, hojii eebbaa qabu, hojii ija gaarii qabu, firii gaarii argachiisu. Isa lammaffaa jiraachuutti nu waame. Isaa wajjin jiraachuutti, isaa wajjin hojjechuutti, isaa wajjin bahuutti, isaa wajjin galuutti. Kan biraan siin ta'u, namni siin jaallatu, namni siin danda'u, biyyi lafaas kan kee miti, ati kan kooti, naa wajjin jiraachuutti waamame. Isa sadaffaa jireenya argachuutti waamame. Jireenya Kiristoos kennutti, jireenya isa borii, har'a iyyuu jireenya inni laatutti, jireenya ulfina borii akka ulfina isa borii sanatti galluuf. Laba kooti kana irratti godhe ammas kan na hubadhaa. Ulfinni anaaf ati itti waamamne dorgommii kan qabu miti. Har'a gaa waamamuun keenya erga kana qabaate kottaa waamamuu ulfina qabu, waamamuu eebba qabu, waamamuu jireenya qabu, waamamuu dhugaa qabu, waamamuu mul'inatti faafifatti waamamne kan tutti hin qaanayin itti jiraachuudha. Dirqama waamichi qabuuf yookiinis immoo mirga waamichi qabu itti fayyadamuun kan keenya. Sagalee guyyaa irraatiif dhageenyu kan gooftaan nuuf eebbisu itti jiraachuufis ayyaanni nuuf baay'atu. Yeroo kan biraa ammas deebinee wal argina nagaan waaqayyoo sinii wajjin haa ta'u. Ameen.